Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti aanaalee jiran keessa aanaan 8 aanaa kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf kallattii bulchiinsi magaalaa Finfinnee kaa'ee hordofee hojjechaa jiru keessaa isa tokko. Aanichatti kenniinsa tajaajilaa waajjira galmeessa ragaa siivilii fi tajaajila jiraattotaa, waajjira heeyyamaa fi to'annoo ijaarsaa akkasumas waajjira hojii fi ogummaa keessa jiru fooyyee qabaachuu abbootiin dhimmaa EMN dubbise himaniiru. Seensumarraa qabeeni maal barbaaddu jedhee gizee nagaafannaan ani nannee durayyuu. Maal isee ta'an akkasii welkaamingii akkasiiti argeen beeku ture yeroo duratti. Waraqaa haaromsachuun dhufeetii isaa amma fixadhee baafan jira. Maaqaachanacha tan xuru nacha. Seektara kana sirriittan beeka hojjettoonni isaanii seeraan si keessummeessu. Ani akkan dhufeen sirnaan na keessummeessanii tajaajilan barbaadu naa kennaniiru. Kun seektaroota mootummaa hunda keessatti jajjabaatee itti fufuu qaba. Haallammarra jiru baay'ee gaariidha akka kootti. Yeroo waan tokko gaafannes gaaffii keenya furmaata yeroo itti argannu jira. Yeroo hundumayyuu as keessatti wanti nu mudate tokkittiin hin jiru garuu. Obbo Taaddasaa Deessisaa aanaa 8 waajjira galmeessa ragaa siivilii fi tajaajila jiraattotaatti ogeessa galmee kabajaati. Haala mijataa mootummaan uumetti gargaaramuun abbootii dhimmaa deddeebii tokko malee tajaajilaa jiraachuu himu. Biiroon duraan keessa turre mijataan turre xiqqoo dhiphaadhas baay'ee dhiphina qaba. Rakkoon tokko hin jiru. Amma garuu hundisaa sirreeffameera. Kinoo akkuma argitan hundi keenya mataa mataatti kompiitara qabna. Hawaasa keenya haala gaariidhaan akkaataa gaariidhaan tajaajila kennaaf jirra. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee kunneenis akkaataa istaandaardii hojii qoratamanii gadi bu'aniin abbootii dhimmaaf tajaajila kennaa jiraachuu himuun sirna deeggarsaa fi hordoffii itti fufinsa qabu taasisuun kanaa olitti itti fufinsa maamilaa dabaluuf kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Kaleessa deddeebiin uummata baay'ee ture. Deddeebii uummataa san bifuma magaalaa irraan kantiibaa irraa taa'uun adeemsa amma gaditti bu'uu qabu. Uummanni taa'ee tajaajilamuu qaba kan jedhu yaada kaasaa jiru. Akka aanaa keenyatti dhugaa dubbatuudhaaf gaafa sanbataas dhuftanii ilaaluu waan dandeettaniif jechuudha. Dhugaa uummataas gaafachuu waan dandeettaniif. Torbaan tokko guutuu shifti ta'aniiti kan hojjetan uummanni deddeebi'u hin jiru ammarra. Akka aanaatti koreen qindeessitu hojii kiyyeedheetti akka adda dureetti qabateeti kan hojjetaa jiru. Hojiin qulqulluun hojjetamaa jira moo hojjetamaa hin jiru kan jennu yeroodhaa yerootti ji'aatiin illee ilaalla kudharfaniin illee sa'aatiitti ilaalamu ni jira jechaadha malee hojii kana abbuma dhimmaa sanatti kennineetu hojjetadhu akka barbaadetti gadhiifna miti. Kenniinsa tajaajilaa haqa qabeessa ta'e abbootii dhimmaaf kennuuf tarkaanfileen inni jalqabaa manneen hojii mootummaa mijataa taasisuudha kan jedhan hojii raawwachiisaa ittaanaa fi itti gaafatamaan waajjira hojii fi ogummaa aanaa 8 obbo Aleksaandar Zinaabuu aanichatti hooggansaa fi ogeessa kenniinsa tajaajilaa irratti rakkoo uumaa jiran adda baasanii tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiraachuu himaniiru. አገልግሎት አሰጣጥ የተሻለና ጤናማ እንዲሆን kenniinsa tajaajilaa haqa qabeessa ta'e abbootii dhimmaaf kennuuf tarkaanfiin inni jalqabaa manneen hojii mijataa taasisuudha. Akka aanaa keenyaatti hojii qindoominaa kutaa magaalaa waliin hojjechaa jirruun waajjiraaleen keenya hedduun mijatoo ta'aa jiru. Seektaroota 22 ta'aniif hojiin humna namaa guutuu hojjetameera. Bu'uuraaleen misoomaa mana hojii keessatti isaan barbaachisanis bakka hedduutti guutamaniiru. Kutaan magaalaa keenyaas gama kanaan kompiitaroota 40 deeggarsa nuuf taasisee jira. Waajjira galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa fudhannee yoo ilaalle hedduu fooyyee qaba. Madaallii keenyaan tajaajila saffisaa abbootii dhimmaaf kennaa jiru. Sirna deeggarsaa fi hordoffii taasisneen bara bajataa 2016 keessa hojjettoota kenniinsa tajaajilaa keessatti rakkoo uuman 22 irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatameera. Hooggansa 2 immoo hojiirraa dhaabneerra. 2 irratti ammoo tarkaanfii siyaasaatu fudhatame. Kun hanga kenniinsi tajaajilaa hin ammayyoofnee fi itti quufiinsi maamilaa hin daballeetti cimee itti fufa. Bara 2017 kenniinsa tajaajilaa daraan fooyyessuu fi itti quufinsa maamilaa dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus obbo Aleksaandar eeraniiru.